Tegit ay tuhay buga. ይሄ የምታዩት ጣና ሐይቅ ነው አይደለ? እቴጌ ጣይቱ መዝናኛ ምን ላይ ነው ያሉት? ጀልባ ነው እንዴ? ምን ልበለው? መርከብ አይድማ akkuma argitan amma Bahar Dar magaalaa keessa deddeemuu jira. Haala kanaan na fakkaata. Nagaa jaallo gad mallasa tola balla. Ada mau tuh kamu pun masuk. Kuruftu Resort. Letar benar kan? Wah. ويا سمية سعيدو تتبتي دوغا ربي أرباك يا أملاك أرباكش رمضان ما كان أجل يا سمية سعيدو ترارمي خلاص والله يدو تكنا ما أزازنا وتوسي بربادو قراج أميرا دوغا ربي سعيدو والله أي المانسا دوغا ربي hedduu takka xaarsiste hedduu ifaachisiiste Yemen irraa kaastee jechuudha. Kinuu ilaa Itoophiyaa ilaa Bahar Daar deemee akkatti si barbaaduun isaa hedduu takka namatti ulfaataa sanuu baatii Ramadaanatiin ji'a soomatiin akkatti garaagara na oofuun kee dhugaa rabbii amma dhugaa soomnummaan keessarraa qeebalama yaa Sumayyaa. Wallahi billahi nama azaazanaa. Miskiina rabbiin si haa qarqaaru yaa Sa'id. Bahararraan soqin immoo ati bahara gubbaa isiin maal gooti inshaallah yeroo Yemanii jiru sanillee bahararra deemee barbaadaa ture. Isiin bahararraa maal gooti yoo guyyaa takka dhayite kanaas yoo sanuu guyyaa takka akka tasaa dhayite isaa irra dhayitu. Achirratti arga jettee achirra dhayitee hin barbaadin dhugaa gurraachattee jirta bahararra. Ammallee kinuu Bahar Daar illee haga deeme bahararra dhaqee bahararra barbaadaa jira. Isiin sijjaan margara maatii kiyyaa gala jettee yoo bara. Gaafa viidiyoo dalagdee agartanii hundi keessanuu jechuudha. Ijoollee kiristinnaa kaasinaan jedhanii obboleettiin kiyya hedduu na cinqaa jirti. Gara maatii kiyyaa deemaa jira jettee turte iyyuu. Innaa maatiin isii akka makiina kontiraata dhabeera. Hedduu karaa rakkisaadha. Minaamin jettutti warri isii gara baadiyyaatti dhihaata ta'uun oolu. Magaalaa xixiqqoo keessa ta'uun oolu. Ati garuu bakka ati barbaadaa jirtu magaalaa gurguddoodha. Bahar Daar minaamina kana fa'a keessa isiin bakka sanii baatee jirti. Bilaashuma xaarutti jirta natti fakkaate yaa Sa'id rabbiin si halaafisu malee. Sumayyaa yoo viidiyoo isaa kana agarte garuu keenyan agartulleedha. Yoo viidiyoo Sa'idoo kana agarte abbaa manaa kee kana agarte garaa laafiif dhugaa rabbii garaa laafiif wayi ilmaanuma isaa sana agarsiisi walla dhugaa dubbachuuf gaafa Sumayyaan viidiyoo hojjettee anis amantaa jalqaba amantaa kiyyatti deebi'uu heda dura amantaa kiristaanaa keessa akka turtellee nuti amma dhagahutti jirra hin dhageenye dura
Inna achi deebi'uu hedaa ilmaan kiyyallee immoo kiristaana godhuu wada gaafa isiin jette san baay'ee tokko rifanne wallaahi hangama kiyya hedduu takka rifadhe. Sa'idoon immoo kana lama sadi rifataa iyyuu kanatu iyyuu akkatti isa fiisisee biyya nagaa hin qabne keessatti akkanatti ilaala. Biyya dhaqee hin beeyne keessatti akkanatti fiigaa jira. Dhugaa yoo dubbanne amma sa'idoon haala kanaan sumayyaa barbaadee ni argata jettanii yaaddu yaa uummata. Karaa badee bara amma sumayyaa barbaaduu fi sa'idoon karaa bade. Akkatti barbaadee sumayyaa argachuu hin dandayu. Akkatti argachuu dandayu gara maatiiti yoo isilleen ka bilbila yaanii biloo gootee bilbila hundaa jirraa jijjiirrattee lakkoofsa isillee hin beeyne ta'e gama maatiitiin barbaadee argachuu danda'a malee akkatti ruucaa kanaan waan argattu fakkaattu dhugaa sa'id. Maalooyi ofitti taphataa jirta malee akkatti argattu gama maatii isiitiin akka jaarsummaatitti yaani maatii isiitti dhiyaattee obboleeyyan haadha. Obboleetti isii minaamina kanatti dhiyaattee wal dubbiftanii achirraa yoo si araarsan malee akkatti fiidee baaraarraa barbaaduu kee kanaan mustahiin hin argattu. Hin argattu isillee ni sodaatti dhugaa. Intala dhalaati miila fagana fagaatu. Achirraan mootiyyuu warri isii bakka biraa isiin bakka biraa dhuftee Oromiyaa keessa iyyuu taa'uu ni sodaatti amma isiin yaani bakka itti ulfaata. Maatii ofii san bira taa'uu barbaaddi yeroo biyya namaa jirtu biyya namaati. Amma garuu erga Itoophiyaa galtee maatii isiitirraa baay'ee fagaachuu hin barbaaddu. Maatiin isillee immoo waan gadhiisanii fakkaatanii ati hundaafuu garuma maatiitii yaali malee akkasitti fiffiidee hin argattu bilaasha waan aduun si gurraachessitu malee waan baaraa garuu tasnaanna'aa jirta keessa. Waan baararra fiidu malee hin argachuu hin dandeettu. Dhugaa inni kolfa malee hedduu garaana nyaatee wallaalaa Sa'idoon. Rabbiin ilmaan teessi haa argachiisu waliin isin haa gayu. Sumayyallee rabbiin si haa laaffisu. Hundi keessanuu du'aayii godhaa fi warra sagalee kiyya kana dhageettanii. Hundaafuu akkasitti baararraan fiigini gara jaarsummaa gara jaarsatiin gara maatii isiitiin gara hiriyootaatiin yaani warra itti aanu akkasitti barbaadadhu malee akkanatti isiin yoo har'a baararra dhufte boru dhufuu dhabuu malte yoo ma agartee iyyuu maal godhuu isin sin barbaanne yoo sumayyaan fakkeenyaaf asitti baara kanarratti yoo argite isiin sin barbaadu yoo jette fedha kee yoo hin qabne ta'e si waliin haasa'uuf fedha hin qabne yoo ta'e itti yaani itti siixeetu iyyuu itti haasa'uun iyyuu rakkoodha. Maaliif jaarsaaf jaartillee yoo taatan erga isiin sin barbaadin bakka kanatti biyyi haalli nageenya yaani akkasitti waan ni beeytan sodaachisaa ta'eef itti siixee dubbisuunuu sitti ulfaata. Si jammara yoo isin fedha kee qabaatte malee utuma agartee iyyuu baaruma kana gubbarrattu iyyuu baay'ee ulfaata haala nageenyatiif yaani sodaachisa. Yoo isin sitti dhiyaatte siin haasoftee yaani haasoftanii gama tokkoon rakkoo keessan kana furattan malee utuma agartee iyyuu homaa takka gochuu hin dandeettu. Akka duraanii sanitti abbaan manaa faati manaa yoo wal loltee abbaan manaa haadha manaa isaatu mee gara manaa galchuu minaamin sun hin jiru amma hafee jira. Sun zabana duraanii hafe bara meeqa dura bara waggaa 20 minaamin 30 minaamin san dura hafe. Akkasitti ilaala abbaan manaa haadha manaatiin lolee haadha manaatu mee gara manaa galchuu jechuudha. Silaa duraan taate akkanatti iyyuu hin dheessan odoo warra duraanii taate akkanatti abbaa manaa jalaa hin dheessitu si jammara haati manaa. Waan fedhes ta'u innillee fuudhus baatu akkasitti jalaan dheessitu amma zabana keenya kana keessatti tolee jira yeroo baay'ee ulfaataadha. Yoo jaalalumaan waliin deeman malee akkasitti wal tumaa wal maalii jecha wal gadi qabuun sun amma hin jiru. Hundaafuu rabbiin si argamsiisus hin jedha. Innaa hundi keessanuu du'aayii godhaa fi rabbiin maatii isaatiin waliin haa gayu. Ramadaana kanallee silaa ramadaan nu bahee jira. Yeroo iidatu rabbiin waliin isin haa dabarsiisu. Inshaallah Sumayyaa fiddu malee gara Oromiyaa hin deebi'ini. Yoo kan achumaayyuu taa'iitii dhukadhu barbaacha kee itti fufi gara maatii isiitiin. Akkas yaani magaalarraa bahararra osoo hin taane gama maatii isiitiin achuma mana kireeffattee teettee barbaadutu si baasa. Rabbi si argamsiisus hin jenna du'aa isii goonaa jabaadhu. Fayyaa tahii akkanatti barbaaduu keetiif iyyuu dhugaa rabbii jignaadhaatu iyyuu ilmaan kee akkatti barbaaduun keetu dhugaa osoo nama tokko taatee dantaa isiiti jedhee dhiisa. Gara feete haa deemtu ilmaan tiyya gaafa guddatte ni galti jedhee dhiisa.
ati abbaa jabaadha nama abdii hin kutanneedha lubbuu keetirraa baatee gara Bahar Daar deemuun waan guddaadha. Yaani yeroo kanatti yeroo akkatti nageenya miti Bahar Daar yaani naannoo biraa dhaquu miti biyyuma keessa socho'uun ulfaate kana keessatti ati lubbuu keetirraa baatee gama biyya sanii biyya dhayixee